Yoya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Arras dhufee jira. Haji xiinxalaan dhufee jira. Arra dubbii jajjabduun harkaa isinii qaba. Dubbii arra ajandaa waa lamarraan isinii dubbadha. Waa lamarraan isinii dubbadha waa'ee hokkara direedhaa fi hararii ta'e kana biltiginnaan akka harka keessaa qabduu fi akka isin ni milkooyti moo hin milkooytu waan jetturraa dubbanna takka sanii talammafa warroota akka Jawaar Khaleeje warroota jinnii qabu san arra jinnii keessaa baafna warroota jinniin gurguddaan seenee iisiisaa jiru jinnoota san keessaa baafna jechuudha san gubbaan ammallee waan xiqqoo takkaan isin itti daarraan tana irra buusa seenaa abbaa abdii takkaan isinii daa seenaan abbaa abdii tun akka malee bareedduudha mee nama yayyaama sheer godhaati namni bakka takka haa dhufee dhaggeeffatu oduunis oowwituu mi'aawa erga qabbanoote immoo oytu asumaan leenca Umar Suleymaan kanaa wajjiin mee isinis nama sheer godhaati akkasitti sagantaa teenya eegalle jechuudha qophii babal'inaan itti deebinaa jechuudha mee nama yayyaama dubbii mi'ootiin harkaas ni qabarra yaama mee warra waggaa sadii Umar banachuu ture haara akkana la haji xiinxalaan suuta deeman jarjaru Naam Oromoo tokkicha amma taranteenya sheer godha dubbii abbaa abdii yoo dhaggeeffachuu feetan dubbii mi'ooytuudha dubbii takkaan isin hima dubbii ajaa'iba takkaan isin hima dubbiin sun boodarran dubbadha dubbiin sun akka malee mi'ooyti waliif daddabarsa hagasuu dhaggeeffadha oowwitu tan tukkus zeena warri kaafaa suuta dubbata grupiin kaafaa tun takkaffaa iniyyatu suuta dubbatti lammaffaanii qofalti gaafa suuta dubbatte namni si dhaggeeffataa beera gaafa loltee fi gaafa iyyite waatu si iyyisiisaa jechuudha waatu si keessa iyya takka jinnii si keessa iyya arra jinnii isa warra keessaa baafnu jira nama yayyaama olitti نعم يا رابطين كو شو نعم نعم شو اوكي
Umar Khanaan dubbiin kaatee beeytani ha Umar Khanaan dubbiin kaatee jechuudha akkam jirtu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bagana gaan dhuftan khara media hajit intala jechuudha media haqa media dhugaa dhugaa ifin jein bara dheera gaafa dhiirti guyyaa rabbirra asirratti ol baatee xiyyitii isii tokkofattee live kana gubba dhuftee live jaa akka afaan oromoo live jennaan beeta sila akka afaan faranjitti live jaaniin beete nuti immoo live jennaan beetani warra asirra dhufee live kanarra tattaa'e sa'a 24 oromoo gandaa fi kutaan qootaa ture arra jinniin keessaa iyyaa jirte jechuudha Haji xinxalaan gaafa isaan liif dhufan san ni bada baatii takka taa'ee dhufa torbaan lama taa'ee dhufa baatii takka baatii lama baatii sadii taa'ee dhufa jechuudha ni beeka gaa qawwee tokko sun hin geenye misaa'ila tokko sun hin geenye amma laala akkana kakakakaka godhu deema jechuudha haji xinxalaan yaama warra jinnii qabu haa taa'ee dhaggeeffatu yaama abiyyuu silaa maqaa jijjiiree dhaggeeffatanii beeynaati maqaa dho'isaatiin kanaaf warra jinnii san boodarraa baafna warra jinnii seente amma jinnii Jawaar Salaalee irratti خيسا بافنا جني إني جيسان جني سن الرئي جني تقول ذلك إمسي تكو جرا جني تقول دان تكو خيسا تاوجر إيسا سان خيسان باس هذا هاجي تنتلان دلقان إيسا إسني مجر قافا أبي جمالي تمام كيسون إيسا مي وافرها برباد وانا كارتاسا في خنا فرها لالو جيتي الرئيس الأوركاتور يرو لالو مو إنو ما خنو إداكات جان جيجر أبي جيبانا خنو ركيت هجر سيني قالي سو خنا أكنا يا أبي bodo galallo hasoni sa wanni hundi afan hujini sa nunta necho jala da bannecho sini gale so khanaf warri amman tan fakkeenya asirate ise maqa adda baafatteni jirami marre agaro jimma marre bareedu marre kijiba kun kadrota maqa diddaman deema bekada sabbontonni jimma oromo jiran ana sinima sabbontonni jimma nama oromoof dhiigu ni beekan warri asirra jirtu tuni sabboontoota jimmaa Facebook malee sabboontoota lafaatii miti anaa sinima raayyaa jee ahmaddiin jabal jee yaayyaa jee abdoo qadii hedduu jira warri sabboontoota meeqaa jira warra dhugaan qoqama oromummaa qaban jarri kun they know oromoon eessarra akka dhaabbatu hedduu jira ka isin hin beekne warra galgalaa ganam arra allah irhamu abbaan abii isanuu odoo silaa arra lubbuun jiraatan akka inni kaafaa ofilatu haaji xinxalaan bareechee beeka abbaan abii osoo jiraate sabboonummaa isaa beena akka inni kaafaa ofilatu dhibbattiin akkanatti hin beeka soo kanaaf arra seenaa bareedduu takkaan harkaa isinii qaba maqaan isaa abbaa abdii jedhama ijoollee sadii dhale ijoolleen maqaa isaa abdi sadeenuu abdii baaseef abbaan abdii kun ijoollee sadii dhaleeti ijoollee sadeenuu maqaa abdii baaseefi itti fufaachu muuviin itti fufaachu kana boodarra dhaggeeffatan jechuudha teessaniiti gama boodaatiin seenaa abbaa abdii arra isinidha jechuudha arra soo ammaan tanaga osoo karaa seenaa abbaa abdii san isin boodarra isimamti hin himamtu qimaama sun abbaa kiyya ganzab no sawwiche amma dura waa'ee shira aqildaama amma dura wayyaaneen dalayde harakaat isiin dalayde sagalee ummataa dimtsaachini sama akka isiin dhaamsuuf diraamaa isiin dalayde eenyufaa duuba ture eenyufaa dalage eenyufaa warri sagalee muslimaa awwaale eenyufa kana godhe kana nuti arraan tana kaadiroota irraa dhaga'uun feenu nama shira dalagu arra kaadireen akka bofatti waa liqimse asirra taa'ee jinnichi keessaa iyyurraa himite ka dhageenyu no ugukhona kanif gubbal la khadini yusuf teknishan yenjiru yacha khajinnichi khaysa ayu sanimiti khanuti lallo no sanimiti ana sinima dagge fada haji tintala dagge fada warri drama aqil dama dalage warri drama harakat dalage warri drama adda gafa wayane dalaytu secret agent warri dalaga ture enyu ni baytan sinu warra ar angorre jurocho warra arra isin kadron yo warri jinnichi guddaa liqimsee jinnichi guddaan isin khaysa ayu jiru kun haji tintala namadro dhufe dhaabbadha nama kana jala namichi kun namticha dammalash oromoon dammalash hin baafattu seena abdi booda oggaa seena abdi dhaggeeffatan dammalash seena abdi khaysa dhageessan seena abdi dammalash seena abba abdi dammalash khaysa dhageessan seena abi achuma khaysa dhageessan jechu dhaggeeffadha hundi khaysa dhage yaama warra jinni liqimsee fi warra jinni dhiisiftuu fi
warra mootummaa hunda yaamame haa dhaggeeffatu arra haaji xinxalaan suuta isin gorsalaan hin jarjarru hin iyyinu quba isin baafnu ija isin babaafnu suutuma isin qaraasifne jechuudha akkanallaa suuta jennee jechuudha. Kanaaf aboon Oromootiya mee dhaabbadhaa namicha kana dubbiin akka isin jettanii miti. Namichi kun hayyuu miti, namichi kun doktoraa miti, namichi kun jeneraalaa miti dhaabbadhaa jala. Namichi kun waa liqimsee namicha damballaa jaan tokko waa qoraa fi mee dhaabbadhaa naani us kijiba ati as dhuftee bar deebitee dachii gaafattee dhabdee barsiifee ali maa kijibta nuun jedhan beeytani akkasi warri akkas nuun jedhe sun alhamdulillah rabbi hundi dhiifama nu gaafataa jira. Arra ka jinnicha liqimse sun afaan isaatii baafatee abaluu damballaashii fi abaluu faa wallolchiisuuf damballaash yoomi as Oromoon damballaash baafatte jira keenya dammallaash kun bar maqaa kiraamiiti bar beeytani maqaan dammallaash jedhuu fi ashabbir maqaan jedhu maqaa kiraamiiti bar shoror keessa jechuun bar maqaan ashabbir jechuun shoror keessa jechuun dammallaash jechuun dhiiga kabalatu jechuun arra itti gaafatamaan dameeti kaa nagayaa sheeka abaluu faadhaaf baxxasu sun yookaan maakirafoonaaf baxxasu sun arra afaan isaa raba haaji xinxalaan dubban laal puruufii isin gabbaas nenne dhiifne maaliif innummaanu haa iyyeef keessaa baasu inni sabboontoota ilmaan tuulamaa akka damballaash faadha akka damballaash haya sabboonticha ilma tuulamaa akka damballaash faadha walit duruuf dhufee naan jee Jawaar Mohammad wal iyaazu billah hajattiin laadna waan akkanaa kana dammallaash dammallaashi dammallaash ilma Taaddee Birruu dammallaash jaanii Oromoo jira jira keenya dammallaash ashabbir Oromoo jira Oromoon osoo akka fedhate ashabbirii fi dammallaash hin baafatu hiikkaa qaba beekaa seenaa ilmaan abdii keessa dhageessan isa sheer godha seenaa abbaa abdii keessatti dhageeffata waa hedduu seenaan abbaa abdii seenaa bareedduu dhalaan soo kanaaf arraan tana shirri ilmaan khalee shirri ilmaan nafxanyaa yookaan ilmaan warreen baandiraa lummuuxiidhaan deeman warreen dirree dhawaa keessatti saatanaaf jetteef jaartee deemtu warreen dirree dhawaa keessatti jaanoo ja'anii jaaramanii deeman warreen Birhaanuu Naggaa Abinii fi yookaan Izeemaa yookaan Bilxiginnaa wal hidhata qabdu akkasumatti warra jinnii liqimsee warra jinnoota gurguddaan liqimsee akka maakiraafoonatti asirraa iyyu jara kana harka keessaa qaba waan hokkora deeme khalee Ahmaddiin Jabalis dubbatee jira Jawaar Mohammadis dubbatee jira waan kana tasgabbaawaa tasgabbee salaalaa maaliif jennaan alaabaan lummuuxiin alaabaan Miniliktuun Tigraay keessatti wajji namni rakkachaa jiru hin jiru jara keenya deem Walaayitaa dhaqe namni wajji rakkachaa jiru hin jiru bakka feete dhaqe warri wajji rakkachaa hin jiran waa'ee maaliif asin nu jala dhufte maaliif Hararitti dhufte hiikkaa qabdii jechuudha hiikkaa qabdii jechuudha soo amma alaabaa tana sababa alaabaa tana jarri kun oggaa as bahanii dhufan dhageeffadha namni ortodoksii namni dhugaan amantii ortodoksiitti amanu waan kana godhu namni waan kana godhe warruma khalee dameeti kaa nageenyaa gaafa mallas lubbuun jiru dalaguu ture santu arrallee diraamaa kana dalagaa jira jechuudha ilmaan abbaa abdii santu arrallee akkuma harakaatii fi aqildaamaa fa'a warra diraamaa san dalageetu Hararitti deebisan jechuudha maaliif hokkora kaasaniiti oggaa ummanni salaatee dhufu takkaa warri obboleeyyan kiristaanaa keenya oggaa wanni godhanii dhufan as keessa seenteeti warri huccuu uffate maal godhu jira jechuudha yaa'ii kaasuu deemu hokkora kaasuu deemu jechuudha maaliif ennaan viidiyoo Ahmaddiin Jabal gadhiise sagartanii jirtan warreen gizee afaan Amaaraatiin haasawan warreen jaanoo warreen saatanaa warreen adda addaa warreen waan kana hidhata mootummaa wajji caasaa qabu warra amma dura gaafa warri namichi jinnii guddaa liqimse san yaa dirree dhawaa isin shanee isin keessa jira shanee saniif keessaa baasaa yoo shanee saniif keessaa baasuu baatan murruq taatan jee bar murruq eenyu je maakiraafoonii guddaa je eenyu je ka alii tana kaa je'uun san jechuudha arra gaalaan jinnicha si keessaa baasa falmataa Ibroo dhageeffadhu akka gaarii si keessaa baasa jinnicha maaliif nuti hin jarjaru suuta deemna laal suutuma nama kanas qaraa nama kanas suutatti himaa akkasi deemna jechuudha soo kanaaf akkuma ati jette akkuma siifi taayyeen faan nuun jettan sani obboleewwan keenya hokkara dhaabdaniiti dirree dhawarratti murruq gootan jechuudha arrallee diraamaa kanaan gad dhuftan
دراما أكل دراما في دراما حركات فكاتون نقول تنجتشو دراما ملس قافلو بونجرو دلقه ورّي إني سكريت ايجنتي خيس خايته دليس فچاتوره إسانوماتو أر أنغورة التائي دراما خنو دلقو جراجتشو الحمد لله أر الدنيا والصبون تاتو أتي إيجي في متي أنا أبلو جتي في متي no way أكاسي مدوبين no أكاسي متي سو خناب أرانتنا هراري رتي مالتو دلتي دريد أورتي مالتو دلتي konkolaataa gaafa guyyaa ijoollee dirree dhawaa warra nooliin qabne makiina konkolaataalee dirree dhawaatti ijoollee qophii of kaafaa'ootiif guuraa turte makiinaa keessaa filanii ibiddatti qabsiisan waajjira kaafaa'oon dheengadda banate waajjira OMN inni banate Hararitti isaas dhagaadhaan guyyaa adii caccabsan jechuu uno video dhaggeeffadha afaan Amaaraatiin warri dubbatan yeroo isaan iyyan makiinaa poolisaa jira poolisa makiinaa waraanaa jira day drama akka ta'e bar qullaalee himaa jechuudha so kanaaf nuti namni jinnii liqimse yookaan maakiraafoonni maal akka deemaa jiru akka nutti himuun barbaannu jechuudha bar namni gizee kijibu namni yeroo kijibu akkana ija keessa dhufee gizee yeroo silaalu kijibni ijarraa mul'ata bir so seenaa ilmaan abdiitti osoo dabarre amma diraamaan tun itti waan milkooniif sa waa'ee furmaatanii dubbanna kanaafuu namni waan kana godhe namni waan kana sirriitti godhe mootummaa harka mootummaati harka bilxiginnaati jechuudha maal jechuudhaaf Jawaar Mohammad sodaachifne bakka inni deemu sodaachifne hokkara jala oofne gurbaan kun biyya hokkara isaa jira haa ja'amu jechuuf jala deema kun garuu calculation bada haji intala sini mejir arra Jawaar Mohammad namni mo'achuu feetu gadaan gadaa Jawaari Jawaar Mohammad isa ka calculation tolche abiyyi fi hunda isi namni masaraa keessa ka is cinaacha dadhabaadhan Jawaar Mohammad isin qofa angorran keenya Jawaar Mohammad diaspora Oromoo ta hirriba jirtu takutaa fi gandaa fi maarreen jinni jaan kan mana galtee siyaasaan harka wal dhoyte politikaan bakka 15tti lallaaqamte ayam Oromoo faristiin dhufte haarawatti ijaaramtee lafaa kaatee Oromoon gammachuudhaan tokkummaadhaan lafaa kaatee Oromoon OMN's dhaabbattee istiraatejii tooftaan ni deemaa jiru jechuudha so kanaaf ammaan tana karaan isin qabatanii deemaa jirtan kun karaa khasaaraati isin hin janna jechuudha karaan isin qabatanii deemaa jirtan karaa khasaaratti isin geessaa jiru karaa biyya san seenaa teessanis balleessee immoo waan itti milkooyne godhuuf deemaa jirtanii jechuudha diraamaan isin arra daleeydan ummata muslimaa harakaati irra daleeydaniiti koree muslimaa nama 17 wallo irratti boombii gadhiistanii masgiida irra gadhiistanii Anwar masgiida irra boombii gadhiiftaniiti warri secret agent arra diraamaa kana daleeydan sababa saniin Ahmadiin Jabalii fi koree muslimaa hunda fuutanii qilinxoon dhooytan jechuu amata meeqatti faraddan jechuu jara kana immoo addunyaanis ni beekti muslimni ni beeka kristaanni illee ni beeka akka isaan boombiin dhoosin namu beeka Ahmadiin Jabal faan akka isaan shoror keessaan tahin miskiinota maqaa shoror keessaatiin fuutanii hidhatti uggurtanii jechuu amata meeqaaf so draamaan isin amma kaafaa orra gootan kun ni dalagaahi that's the point is that gonna work hell no jettiin jechuu faranjii waan akkana kana never it's too late so kanaaf draamaan Ahmadiin Jabalii fi Abubakar farra daleeydan koree muslima irra daleeydan arra dhuftaniiti warra kristaana warra amantii fi abbadatee galaa jiru isaan keessaan warri diraamaa dalagu dhufee waajjira OMN ni caccabsee waajjira OFECO caccabsee sababa saniin gamoo namaa caccabsitanii masqala irra katabdanii deemtan jechuudha maali KKK Ameerikaatti deemaa jiraasa what's going on masqala irratti kaanii deeman jechuudha maal godhuuf lola amantii san jechuudha kajeellaan keessan never ever ittiin milkooytan jechuudha so kanaaf waa'ee jinnicha dabruu hoyyatti waa'ee seenaa abdiitiin sinima seenaa abdii dhaggeeffadhame seenaa abbaa abdiituun seenaa bareedduudha dhaggeeffadha nama si yaamame
Abbaa Abdii waan namicha jedhamu tokko jira, jaarsa tokko, jaarsi sun hayyuudha ganda keessatti. Are you ready to listen? Seenaa Abbaa Abdii dhaggeeffachuu feetanii? As keessa if laala, namni hedduun as keessatti if arga jechuudha. Seenaa Abbaa Abdii tana keessa nama hedduu if arga. Dhaggeeffadhu, atiin jinnii liqimsitee iyyaa jirtuu fi atiin arra ilmaan Oromoo akkan olii gatti shororkeessaa jirtu, ilmaan Oromoo wanni godhaa jirtu akka milkooyne asumaan na dhaggeeffadha. Abbaa Abdii jedhama, jaarsa kun hayyuudha, ijoollee 3 qaba. Ittiin fufa? Haji Xinxalaan injir jiru dhaabbadha. Abbaan Abdii kun ijoollee 3 qaba. Hayyuu gandaati, hayyuu qe'eeti. Ijoolleen maqaan isaanii Abdi sadeenuu maqaan isaanii Abdi. Amma gaafa kaan abbaan Abdii kun ni dhukkubsate. Abbaan Abdii kun yeroo dhukkubsatu nama nayaamaa jeen jechuu ijoolleedhaan. Deemamee ganda keessa manguddoos nayaama, warra qe'ee nayaamaa sakar mootiin tiyye dhihaattee jeejan. Eenyu Abbaa Abdii jaabeeka. Amma waggaa tana shakar mootiin waggaatti dhihaattu yoo shakar mootii warri hin beeyne waggaa namni du'aaf maal jaan xaaramootiin isaa dhihaatte. Hikka dhalaala dubbiin Abbaa Abdii tun hikka guddaa qabdi. Abbaan Abdii eenyu? Ilmaan Abdiileen tun eenyu? Warri yaamame kun eenyu? Mee dubbii tana akka qaarii hikka dhaasuuta laala. Nama Rabbiin qalbii isinii kan namni waa boru laaluu dandeessan, namni gaara duuba waa arguu dandeessan. Dubbii tana suuta hikkadha. Dubbiin iyyuu ni miti bara. Ana abalu ana akkas jettee quba iskiriin abbaasuu miti dubbiin. Suuta hikkadha dubbii Abbaa Abdii tana. Amma waggaa kana Abbaan Abdii shakar mootiin itti dhuftee lubbuun keessaa bahu diddee aayatal kursiyyii hundarra qara'anii bahu diddee bahu. Waggaa kana mee ollaa kiyya ganda kiyya na jeen ummata manguddoodhaan na dhaggeeffadhaa jeen. Du'uuf hin deema. Du'uuf hin deema waggaan du'e. Qabeenya kiyya Abdiif kannaa jeejaan achumaan kute jechuudha. Qabeenya kiyya Abdiif kannaa jeetuma jaarsi achumatti lubbuun keessaa baate jechuudha. Amma gaa manguddoon walitti haase'uu jaarsi kute jaaniiti amma gaa namuu iyyi gaamma. Amma booyii namni hundi gaa Abbaan Abdii hayyuun keenya nurraa du'e, abbaan qe'ee nurraa du'e jaani gaa amma namni iyye gaammaan tana. Hikkadhaa dubbii tana mee akka gaarii hikkadhaa dubbii tana jala laala sirriitti. Amma waggaa kana Abbaa Abdii ni du'e, ollaan ni bahee, gandi ni bahee, Abbaa Abdii kana ni awwaalan jechuudha. Ijoollee 3 qaba. Ijoolleen sadeenuu maqaan isaanii Abdi sadeenuu Abdi maqaan. Amma waggaa du'e Abbaan Abdii kun maal jedhame manguddoo biyyatti qabeenya kiyya kana Abdiif kannaa jeetuma du'e hagasuma lubbuun keessaa kutte. Cinqami gaamma awwaalan taaziyaa taa'an wanni hundi dhumattee jechuudha amma. Sheer godha viidiyoo kana. Dubbii mimmi'ooytu akkanaa tana walii haasofna laala. Dimokiraasii biyya sanii fiduu feena. Nagaa biyya sanii buusuu feena. Dhugaadhaan namni dhugaa qabatee deemu nama abbaan jaalate akka biyya san bulchu yoo feenu taate nuti amma rakkoon keenya bar Johaar bakka qabsiisuu miti bar Abiyyi aangoo qabsiisu no biitti sun tasgabbootee for once and ever Oromiyaan ja'an sun dhaabbamtee ilma dhugaatiin abbaan dhugaatiin akka isin fuuldura deemtu yoo barbaannu taane biyya san akkamitti akka fuuldura ofnu as keessa waa hedduu dhageessan jechuudha. Muuviin isin irraa godhee dhiifama naa godha. Lubbuun isin guraaramte niin beeka. Iskiriptii ajaa'ibaati beeytani. Lubbuun isin guraaramte. Sheer godha. Laal dubbii moo'ituu akkanaa tana laayik goofan godhina. Sheeris godha. Namni haa dhaggeeffatu. Just do it. In qorqodin laal harka qubaa akkanatti hidheetuma sheer godhattu kana in qorqodin bakiilan ta'in. Amma waggaa kana Abbaan Abdiitis nu du'ee gandi taaziyaa ni taa'ee amma gaa qabeenya guddaa qaba Abbaan Abdii kun. Amma gaa ijoolleen qabeenya adda qooddannaa jaan jechuu qabeenya adda hiranna jaan jechuu. Amma gaa qabeenya adda hirachuuf Abdiif kannaa jee dhaame ijoolleenis gaa amma manguddoo walii jaamte jechuudha. Aboo gaa namuu dardare anis qabeenyan fedha jee Abdiin hundi qabeenyan fedha jee amma anaa dhaala jee namu.
yaa sheer godha akka gaarii sheer godha gulama faa sheer godha haa dhaggeeffatu dubbii mooyi tokko kanata namni haa dhaggeeffatu ammoo gaa kana abbaan abdii erga du'e ijoolleen isaa manguddoo ni yaamte waliin ni yaamanii sadeenu maqaan abdii jechuudha abbaan isaanii du'e qabeenya guddaa qaban ijoolleen walii galuu dadhabde qabeenya addeeratu irratti qabeenya eenyu san isintu hiikkataa jechuudha abdii eenyu isintu hiikkata abbaan abdii eenyu isintu hiikkataa jechuudha amma waggaa kana manguddoo waliin dhufte amma manguddoo waliin ni dhufte amma ni mari'atanii yaa jara keenya akkam taanaa waliin jette manguddoon tun jaarsi kun maaluma fatanuma akkam keessa nu kaayee deemee waliin jette manguddoon tun sa jaarsummaan fitinaa kun ijoollee hundi maqaan abdi nuti oggaa inni saharmootii dhufu takka abaluuf kun haa fudhatu abalu kana haa fudhatu jee nutti hin dhaamne abdii kannaa je'ee du'e akkuma gooneetuma jara kana adda hirraa fi qabeenya kana hundi abdii hayya akkam adda baafna janga manguddoo rakkadhu cinqami jaarsaa du'e awwaalame qabeenya kana yoo ijoolleen tun hin fudhanne wal fixuuf deemti amma waggaa kana manguddoon tun wal mari'attee ulaa cufatanii mee ijoollee isin baha jaaniituma ijoollee alatti gayyaasanii mee isin aluma tattaa jaanii ni ruumii taan naqanii wal mari'atan aboo akkami adda baafna dubbiin tun nu dhibde tokko keessaa namni kun walirra hayyuudhaame namni kun walirra waa beeka bara yaanni dhufeef tokko yaanni waan dhufeef akki goonu jeen jara keenya mee akki goonu anaa isin himaa jeen tokko keessaa akka xiqqoo hayyummaa qabu ijoollee tana maaliif nuti kopha yaamne yaada tokko dhaleessinaa fi jee silaa jaarsinis abdiif kannaa jee kute mee ijoolluma tanaa adda baafanna eenyu abdi akka ta'e anaan mala isiniidhaa jeen jaarsi kun jechuu hayyee mee nuu himi jaaniin gaa erga jetteefu mee nuu himi jaaniin amma waggaa kana waan goonu ijoollee tana kophatti yaammanneeti gaafii dhaleessinaaf jee jechuudha jaarsi kun gaafii akkam dhaleessu deema gaafii ajaa'iba dhaleessaa dhaggeeffadha so akki goonu jeen aboo ijoollee amma tokko akki goonu tokko keessaa asii yaamaa jeen amma jaarsi kun ijoollee abdii sadeen keessa abdii tokko yaamaa jeen abdii tokko ni yaaman jechuu amma abdii tokko oggaa yaaman aboo abdii jaaniin amma eegaa jaarsayyuu kana jaani abbaan keessan kun nama badaadha jeen abbaan keessan kun nama hamaadha jeen akka malee abbaan keessan kun nama hama namaa miti jeen abbaan keessan kun nama zaalima ture abbaan keessan kun kanaafuu waan goonu jeen abbaa keessan kana qabrii keessaa baafneeti gubnaa jeen reef keessaa gubneeti ummatatti himnee san booda qabeenya keessan kana adda isinii qoonna mee akkam jettanii jennaani badiin tun hundi abbaa keessanii waan taateef abbaan keessan kun nama hamaa ture abbaa keessan kana gubneeti isallee akkasitti erga qabrii isa keessaa baafnee gubne booda saba isin wal dhabdan qabeenya wal qixatti isin qoonnan maal jebeetan abdiin kun muraa mataa kiyyaa jee qabeenya kun narraafu ani abbaa kiyya qabrii keessaa baaftanii gubdanii sababa abdiiti abbaan abdii qabrii keessaa bahee gubamee ajjeefame idda namni naan jehu wallaahi wabillaahi qabeenyi sun natti haafu abbaa kiyya qabrii keessaan baasinaa jee abdiin dura yaaman sun caqasi dubbii tana caqasaame akkas jette abdi soo kanaafuu qabeenyi kun sirra haafu narra haafu je ani abbuma kiyya qabrii keessaa baaftanii gubdanii sababa keenya qabeenya addanuu yeroo jechuu godhudha ani qabeenyi kun narra haafu narraa dhiisaati abbaa kiyyan tuqinaa jee jechuu abdii duroon naqan taate gaayyee deem jaaniiti isa ijoollee taani wal agarsanii bada hayyaati achiin deem jaaniiti abdii biraa ol naqan jechuu ammas isiniifin fixamoo yeroo biraa deebinu
lamaan san booda deebina yeroo biraa akkam jettan moo ammoo fixa ha hayya ammoo isinii fixa dhiisaa lubbuu isinitti hin guraaru sheer godha garuu sheer godha amma waggaa kana abdii lammaffaa ol naqan jechuu abdii lammaffaa jedhanii ol yaaman aboo abdi yeey yaa abdii keenya bar abbaan keessan kun bar nama badaadha isin hin beeytanii abbaan keessan kun bar nama jallaadha bar nama zaalima bar akkana nama rakkisaa ture bar laala jallina isaa isin sadeenu abdii nuunjii akka inni ittiin wareerse gartee jeen kanaaf abbaa keessan nuti manguddoo walii gallee jirraa qabrii keessaa baafnee gubuudhaaf abbaa keessan kana qabrii keessaa baafnee gubneeti sinifillee qabeenya doqoonanaan no abadan jee mucaan abdiin kunis abadan abbuma kiyya qabeenyaa jettanii an qabeenyummaan kun natti haafu malee qabeenyuma jettanii abbaa kiyya qabrii keessan baasinaa jeen mucaan kunis manguddoodhaan narraa isin gubina qabrii isaati isin tuqina lakkii narraa haafu jee jaan abdiin kunis abdiin lama kutanii mi amma abdiin lama qabeenya nurraa haafu jaanii jiran so abdii sadaffaa ol naqatan jechuudha abdii hottu jaaniin yee jeen habaa abdii akkam nagaa aboo gaa hunu abbaan keessan nama akkanaati nuti gaa isin hunda abdii isiniin jeene jaarsi kun qabeenya kana gaa silaa isinis addanuu qoodaa jettani inni kunu nama jallaa ture nama hama ture gaafa lubbuun jiru akka nama rakkisaa ture aboo abbaa kee kana qabrii keessaa baafneeti gubnee ajjeefnee akkasitti qabeenya adda isinii qonnaan tole jee jechuu kun godhaa jeen godha baasaa jeen jettee haa baafnu abbaa kee haa bahu jee haa bahee gubatu jee taabbaatu akkasi haya gabbee jaaniini akkasitti qabeenya abbaa abdii hayyichi sun joollee sadeen maqaa abdii baaseefi abdiif naa kannaa jeen abdiin lamaan lakkii hin gubatu warri jee sun manguddoon akkasitti qabeenya abdii lamaaniif addaan hirte jechuudha isinii galtamma dubbiin tun abdiin kaan haa gubatu jejan isinii gala dubbiin tun nama hedduu laallatte jechuudha nama hedduu laallatte jechuudha isinii galee so arraan tana namni imaanaa itti kannan deebi'ee oromoon ajjeesu wama fedhee dhufa malee wama fedhee dhufa malee oromoon ajjeesu jechuudha abdii eenyu abbaan eenyu kana isintu hiikkataa jechuudha so seenaan abbaa abdii tana fakkaatti kanaafuu ta warra ta seenaa abbaa abdii an isinii niiku isinummaan akka isinii galtuu hiikkadha abdiileen eenyu haja'u isinii hiikkadha so isin abbaa feetan biyya godha abbaa feetan saba godha abbaa feetan abbaa dhugaa godhadha abbaa feetan akkasi haayati hiikkadha jechuudha so arraan tanaaf haaji xinxalaan tana keessa isinii buusee jira jechuudha karaa toopikii duraarraa eega dubbannee toopikii lammaffaati toopikii lammaffaa waarningi kaadiroota waarningi warri kaafaa'oo dhugaan isinii maan amma karaa ajandaa keenya deebina erga skriptiin duraa sun dhumee jira muuviin abbaa abdii so kanaafuu kaafaa'oon yookaan ofeekoon arsitti deemaa jirti jimmattis ni deemti bakka hunda ni deemti garuu waan hin dandeenye tuuxuuxee laaltee jechuudha arra diraamaa akka qildaama so kanaaf oromoon tokkummaadhaan ka'uu qabna nama dhugaa nuu dubbatu ni beeyna nama nuu lolu ni beeyna nama sagalee nuu ta'u ni beeyna arra oromoon sadarkaa ammaan dura mallas zeenaa osoo lubbuun jiru sagalee ummata muslimaa koomitee koree warra muslimaa hidhatti guure san diraamaa irratti dalagee boombii dhoosan je'ee hidha guure san diraamaan sun deebi'anii dalagaa arra hin dalagu please don't waste your time oromoo hin beeytan abiy dhaggeeffadhu abiy ahmad sirri na dhaggeeffadhu ati insaa umte intelligensii namni uumesi ati si barbaadi ganda abbaa abdii san keessatti yoo barbaadde garuu
Oromoo ammaan booda deebisuu hin dandeessu. Oromoo duuba deebisuu hin dandeessu kana booda. Akka nama firiiway takka highway seenee waraanni jala ka'eeti. Kara tokkoon jalaan deemtu. Lafarrattis qilleensarrattis addunyaanis Ameerikaan si yaamtee wama lama si gaafatte. Aboo namichana. Oromoo maali? Gaafiin Oromoo maali sin jedhani bar? They know it. Gaafiin Oromoon kaatee falmachaa fi turte maali sin jettee si gaafatte Ameerikaan. Ati garuu mataan jabaadhettee ditte. Because abdi. Ati abdi keessa tokko waan taateef. You don't care. Oromoon du'uun si yaachiftu. Oromoon du'uun wahirraa si ilaalchiftu. So kanaafu ani immoo takka tanii siinidhaam. Warreen mootummaa keessa daleeydanis, warreen kaadiree taatanis, warreen jinniin isin keessaa iyyaa jirtus sirritti na dhaggeeffadhu. Dhaamsan isinii qaba. Tadhuma. Because haaji xinxalan ni beektan dubbii irra deebu, dubbii isin dheeressu, waan fardii isinii dubbatee bu'aa jechuudha. Dubbii fardii dhaamsan isinii qaba. Dhiisa amma fakkeenyaaf namoonni tokko namoota akka maayikiraafoona jinnoonni gurguddaan keessaa iyyuu kana nama kana maaliif wanni noo haa iyyuu dhiisa information achi keessaa nu dhufaa jira. Achi keessaa waan nu as bahaa jira. Oromoonni bitattiin bitattu sun dubbii biraati gaafii biraati jechuudha. Gaafa inni bee as iyye laala. Gaafa daa'imman maal jambeeta? Yaa Rabbi jaan namoonni keenya ugaa du'aa godhatan. Yaa Rabbi addunyaa tanarra khaatimaa na tolchi. Akhirattis khaatimaa na tolchi jaan jechuudha. Booddeeti yanaa bareeche jechuudha. Rabbiin addunyaa tanarratti khaatimaa na tolchi jaan. Kanarra xiqqaatu wanni caalee hin jiru. Kun xiqqeenya. Yoo dandeessan please harfaa bu'aa. Waan itti milkooyne. Waan hin dandahamne ittiin deemina. I don't care an Jawaar Mohammad filame ifin dubbadhu har'a asirra taa'ee. Takka Abiyyi irraa jibbaa qabaadheeti miti. No. Hundi isaanii nu walqixa. Abiyyi, Lammaa, Jawaar, Mararaa, Baqqalaa hundi isinitti walqixa. Hundi isaanii abdinaaf. Hundi ilmaan abbaa abdiiti. Garuu kagizee abbaan isaa gubachuu deemu hadoodu san abdiin dhugaa isa. Abdiin dhugaa ka yeroo foon isaa duraa xuyxu ka maal naan ja'anii beeku abdiin dhugaa isa. Meeqa keenyaatu hadoodaa jira. Waan Wallagga irra deemaa jiru. Obbolowwan keenya Wallootti marfamanii diinaan taa'an rabshaan irra kaatu gizee hunda. Waan Gujii irra deemaa jiru meeqaatu hadoodaa jira. Waan amma deemaa jiru meeqaatu hadoodaa jira. Dura if gaafadha. Ati mataan kee Abiyyi if gaafadhu. Amata meeqaan jiraadha jee addunyaa tanarra. How many years I'm gonna live in this world? Amat dhibban jiraadha moo? Amat dhibba laman jiraadha moo? Jee if gaafadhu. Ilmi namaa ni nyaata ni dhuga. Garuu addunyaa tanarraa warreen maqaan isaanii dhaamu amata dhibba lama dhibba shan boodallee 0.0000001 warri maqaan isaanii dhaamu. Hundi nyaatee dhugee du'eetuma kuta. Ni nyaata ni dhuga addunyaa tanarraa ni kuta ni nyaata ni dhuga ni kuta ni nyaata ni dhuga. Ilmi namaa amata kuma meeqa akkanuma jiraachaa jira. Garuu warri seenaa bareedduu dalagatu maqaan isaanii ni haa. Warri seenaa hamtu akka Hitler dalagu. Warri seenaa hamtu akka Mussolini dalagu. Warri seenaa hamtu akka Mangistuu Hayilemaariyaam dalagu. Maqaan isaanii yeroo hundanii akka Minilik kana. Warri gaafa Minilik jiru har'a maqaan isaanii kaanee jira. Warri amma gaafa onni jiru maqaan isaanii kaanee jira. Nabiyyoonni maal maqaan isaanii amata kuma meeqa dura dhufan. Seenaa bareedduu dalaganii deeman. Warreen gurguddaan saayintistoonni Albert Einstein fa'aa warri babbeekamaa kun maal seenaa bareedduu dalaganii warreen. Isinis arraan tana waan biraa godhuu dadhabdan seenaa bareedduu ofirraa dhiistanii du'uu dandeessan. Reefka abbaa keessanii baaftanii hin gubina. Yoo dhugumaan ilmaan abbaa abdii taatan reefka haadha Oromoo dhiisa ajjeesu. Abbaa Oromoo hin boochisina. Ummanni waggaa 5 wal jala. Qabsoo qeerroon waggaa 5 qeerroo fi qarritti waggaa 5 mirga ifiitiin falmachaa turte.
karaa nagaatiin dimokiraasiin fedha sagalee tiyyaaniin if bulcheettee kafalmachaa fi turte gaafii haqaasan dhiisaaf sagalee ifiitiin abbaa feeteef dura kaattu shiraa fi sharaxaxnaan sharrii fi sharaxaxneeti immoo waan kana irra aanna jettanii ogaa deemtan nama madeessaa jirtan boodarra immoo seenaa teessan balleessitanii dabartan jechuu isin probably hajii xinxalaa namni hin beeku amata 200 booda namni hin beeku anaaf isinis namni hin beeku garuu maqaan abiini kaa beeka warri arraan tana jinnii gurguddaa liqimsee benefitii yerootiif jee warri arra iyyu warri haqa namaa gurgurachuuf galgalaa ganama iyyaa jiru kun probably maqaan isaanii ka'uta garuu maqaan nama tokkoo ni ka'a eenyu maqaan abii ka'uuf ta'a nama abii jaamuu ture seenaa dogoggora akkanaa dalagee yeroo gabaabduudhaaf biyya hagana bulchee barkutee maal godhee ummata waliin dhee lola godhee haasee deeme jaan kun ka dhaabbatu yoo ati dimokiraasii dhugaa fidde qofa dimokiraasii dhugaa ummanni harka ifiitiin quba ifiitiin abbaan barbaade abbaa fedhe yoo filate yoo biyya san keessa neetworkii dimokiraasii dhugaa san gadhiifte yoo dabarsitee kannite ati immoo maqaan kee barabaraan nama Nobel Peace godhate nama Itoophiyaa amata 150 atseeyochiin bulchaa turte dimokiraasii godhettee addunyaa matarra si baattee siin deemte jechuudha kun gorsa hajii xinxala gorsa bareedaa beeke yoo itti dalagatte yoo qarxaasni si jiraate yoo wanni gari yoo waasitti taphattabamee jiraate hin dhageessu waan kana hin dhageessu dhagahan jirtu illee hin dhageessu dhagahullee fedhiin qabdu maaliif jennaan takka wahii si jira takka ati abdii keessaa tokko waan taateef dhagahullee hin feetu sigala soo kanaaf ani namni akka gorsatti kannuuf namoota akka Dammalaashii fi Ashabbirii fi warree maqaa kiraayimii qabu kanas warroota sabboontoota aangoo keessa ariitee warroota kiraayimiin guutame warreen nama ajjeesuun guutame kana aangoo irratti ol siistee arraan tana diraamaa akka aqildaamaa dalageetiin fuuldura deema jechuun kee kaalkuleeshinii dogoggoraatii siin jenna jechuudha soo kanaaf irraa dhaabbadhu hin milkooytu siin jenna karaan ati itti milkooytu karaa nagaa qofa peace namni si dabraa jiru hin jiru si galee soo kanaaf arraan tana an dhugaan isin hima biyya san irratti yoo arraan tana yoo dandeenye paartiin bilxiginnaa gabbuutee fakkeessaaf illee ta'u hidda shoorarkaa uumtu bakka ofeekoon waajira banatetti bakka OMN waajira banatetti durriyyee maabi abinii fi taante ergamtu isiniif godhurra ka'a gabbu'aati fakkeessaadhaaf kaampeen godhaa isin jechaa jira muhamtan aangoo dabarsitanii kan karaan isin baasu tokkichi kana hudhamtanii qabamtanii jirtan bakki itti baatan hin jiru karaan isin itti baatan hin jiru ummanni hadhaa'ee jira ummanni 99.9% sodaa ka cabse ummanni ka durii miti jechuu kaalkuleeshina duriin hin deemina kaalkuleeshina dur kamallas isin barsiisaniin saniin deemina kaalkuleeshina haaraan deema kaalkuleeshinni haaraan karaa nagaa qofa daase karaa nagaa tokkichisan qofa kanaan deema akkanatti kun gorsa bareedaadha soo kanaafu warreen akka mikraafoonitti iyyaa ilmaan Taaddasaa Burruush maal jettansa eenyu itti maqaasa kaan dhiyoo tana cheeka isinii kuta isiniin jesan Ashabbir jettanii Ashabbir moo eenyu Dammallaash ilmaan Taaddasaa Burruu Dammallaash faa jettanii rabbi afaan isin baase laal gizee rabbi khaatimaa nama tolchu Dammallaash ka dhiiga deeffatu jechuudha dhiiga deeffachuuf arraan tan inni koree itti gaafatamaa damee nageenyaa ta'e akkana nu shororkeessaa jira ilmaan Oromoo achitti ka waraana wanni godhaa jiru Dammallaash dhiiga deeffachaa jira Oromoo irraa ka'ati arraan tana mikraafoontichi hororgeetiyyu abaluun akkana sin godha Jawaar akkana sin godha Jawaar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wal iyaazu billah yaa rabbi khaatimaa na tolchi yaa rabbi osoo waan takka liqimsin akkuma maqaan kiyya bareedaa kanatti yaa rabbi na fudhadhu nan xiqqeessin addunyaa kanarratti akkas jaa karadha du'aa akkasii goradha dheengadda hajii xinxalaan baatii lama dura aboo amboo urgeetii fi mucaa kana Dammallaashii cheeka kutee fi akkana iyyisiisaa mucaan kun kaadireedha isiniin jennaani nu afaan garagaltan arra dhiifama nu gaafachaa jirtan dhiifama isinii goonee jira nuti arra afaanii baafatee ilmaan Taaddee Birruu Dammallaash faadhaan wal lolchiisuu fi as dhufee
ilmaan taaddaaf ilmaan mallas jee nun jee eessatti dammallaash ilma taaddasaa birruute obboleessa kiyya eessatti nuti dammallaashiif ashabbir hin qabnu gonkumaa hin qabnu na dhaggeeffadhu yoo ofeekoon jimma dheeyxee anaas siimaati sabboontoonni ilmaan oromoo jimma eenyu akka qulqulluu ta'e eenyu akka isaaf qabsaa'u sirriitti beekan ta asirra teessee maarree maqaa jimmaa batana tan dhageena tun kaadireedha kaadireetu maqaa diddamaan deemu jira anaas himaati sabboona aggaaroo sabboona jimmaa maariyoo jimmaa jinni jaankaa jimmaa maariyoo jinni warri asirreettun no qulqulluu jimmaati miti anaas himaati shanyii mootiiti mitun tun kaadireedha kaadiree maqaa diddama baafattee beekaa kutaa biraa arrabsite asirra teessee kaan aaree as deebi'ee arrabsa isuma baafataa rammallee kabiraalleen kaadireen maqaa kutaa arsii baafatte ka wallagga baafatee kana arrabsa yoomi as arsii fi wallagga wal dhabee beeka yoomi as arsii fi jimma wal dhabee beeka yoomi as harargee fi jimma wal dhabdee beeti never ever nuti tokkummaaf qabsaawaa jirra tokkummaaf lolaa jirra tokkummaaf du'uu qabnaa jennee dhaabbannee deemaa jirra kanaaf sabboontoonni ilmaan jimmaa abiyyi wajjin jiran anaa isin hima warra jimmaa anaa siima sabboonan jimmaa sabboontittiin jimmaa gaafa amantii isiitiif oromummaa isii dhufte they don't compromise abbaa fedhaa dhufan never ati dheengadda mooxaa irratti masgiidni 4 gubatee bizinesni muslimaa 300 gubatee bar lolli bar lola oromoo fi lola islaama rabbaname barni beeynaan nuti waliin nu dhoofi bar wanni godhamaa jiru kun arra deemtee sagalee afaan kamiini jimma keessa deemtee osoo nu deebisii gaafii warra masgiida guban san as bahanii sirraa expect godhaa turan akka deebisaa gootu namicha daaneel kibret jaansan torbaan tokko dura miliyoona maddaaraashitti daaqoonota walii guuratee የእስልምና እንትን የተስፋፋ ነው ኤርገኒ ጄፋ torbaan sanitti ihmino immiye jani immiyen sun arra harari barreeffamtee jirti kan you imagine dirama mootummaan daaneel kibret girdoo maggaarajaa mootummaa abii duuba taa'ee dalagaa jiru huno arra hararra nu deebisechuu waan mooxaasan hararra deebisechuu warri achi dhaabbatee dhiichise immiyyee jechaa dhiichisaa ture gaafa masgiidota san guban dhage yaa ati maqaa islaamaa himatte yaa hallayyaa teetiif iyyaa jirtu na dhageeffadhu ani maqaa lafa ani na dhage ati kutaa kiyyarraa dhalatte ati maariyoo no saraarriin jiru nu bira nuti kutaa fi miti kalollu oromummaa fi oromiyaa fi ka dubbachaa jiru namni kiyya keeti jedhee asirra teenyaan jank kiyya keeti kun tooftaa nafxanyaan itti nu cabsite kiyya keeti kenna keeti no dhaggeeffadhu soo jarrummaan diraamaan mooxa irra dalagame sun ka abiyyi ahmad afaan isaa lugaamte sun abiyyi ahmad jennee uu jenneemtu asirra teenye abiyyi ahmad daaneel kibret wajjin arma siifi daaneel kibrettuu masgida kana gubsiise siitu godhe lola amantii kaasuu feete kanaafuu gabbee dubbadhu seenuu cal je'ee masmara lama barreesse ilaa ammaa nu irraanfachiisuuf ignoor godhee taa'ee jiru jechuudha arra finfinnee keessa islaamni guutuun silxeen guutuun adareen guutuun affaar somaaleen hundi hijaatti qabattee jirti abiyyitti jimma daran inumaa warra jimmaatiyu sabboontoota jimmaatiyu warri bal'ina waa'ee amantii san irraa quuqamee akka gaariitti irraa dubbatee lolaa ture kaadiroota jimma asirra teessu tanaa miti anaa siimaati jimma lamaa jira takka kaadiroota asirra maqaa feekii feesbuuk asirra baafattee iyyuu tanaa miti warri dhugaa sun waa'ee masgida namni haga isaanii hadoodee iyyen jiru duuba abiyyiin deebisaa keenya nu eegjaanii eeggachaa jiran abshir waa hundi kaalkuleeshinaan deemaa jira agartanii haayila mikaa'el jawaaroo ji dhaabbatee nafxanyaa akkatti goose achilleen jimmaa illee ni qabna akka haayila mikaa'el akka maddiin jabal ni qabna abshir akka raayyaa abbaa mancaa qabna warra akka leencaa warra akka sibiilaa kana qabna barachi keessa arra abbaan abiyyoo osoo lubbuun jiraate rabbi rahmataa godhuufi rabbi jannataan isaa qananiisu arra ahmad ali osoo lubbuun jiraate kaafaa'oof baasa harka ani isiniif hin himaan kaafaa'oo because he was kaafaa'oo jechuudha gaafa lubbuun jiru ni beektanii maraara fa'aa fileebar gaafa lubbuun jiru wallahi lubbuu gaafa jiru miidiyaa irratti isaa dubbate OBN irratti ani I didn't create it isaa dubbate
أنا كافاون جالت دجى كافاو فيلتر ربي رحمتها قدو في جنة أنا ساكن نيسو أبانا لي أبانا بيجو سيني قاله سو خناف أما اللي جل مريتين سيني هما جمة كافاون غنا إبدي سيني رك أبسي سوتيس يا ورا شرا في الشر تطوف دي ماجر اتمل كوتن يا المان بابدي اتمل كوتن gurguddaan jinni liqimse hundi gurguddaan maakiraafoona akka feetanii yisiisaa oola ummanni they don't back up that's it it's too late amma injifannoo ilmaan mallasiif ilmaan abbaayit ahayye erga mataarra dhahee hunda isii maqalee galche arrasii deebi'a duubatti no never ever hin deebu guyyaadhaan eeggachaa jira yes aangoon teessa ni dhumti mootummaa ce'umsaatiin bulti command posti khaayu hundan deesu shiraxaxee ammaan booda nama tokkorralle ni khaata tolaa fi dirqinis yoo tolaan dhufte harkaan si nyaanna harka bar namni keenya ni dubbataa bara oowwitu fallaana qabbanooytu harka yoo oowwite fallaanaan oowwaa liqimsine jechuu afuufne yoo qabbanooyte harka qubaan si darbine jechuu yoo qabbanaan deemtu taate quba keenyaan si liqimsine jechuu harka keenyaan yoo nagaan deemtu taate siifillee karaan irra bareedan karaa nagaa kana jechuudha so kanaaf arraantana please rabbi khatimaan waa bareechu jaa du'aay goradha warren islaama taatanis yaa rabbi addunyaa tanarrattis khatimaana tolchi akhirattis khatimaana toljaati du'aay goradha warri kristaanallee akkasumatti akkuma beeytan afaan keessan saniin yaa rabbi addunyaa tanarratti osoo jiru nan xiqqeessin jaa akhiradha gaafan du'ellee yaa rabbi si'ool nan naqini gannat nan naqi jaa akhiradha isinis sinigale tana jechu so kanaafu qophiin haajii xinxalaa akkana fakkaatti haajii xinxalaan ganaadha hin tokkosne ganaadha misaa'ila ganaa tokkosaa madfii ganaa tokkosaa haajii xinxalaan gaafa warri arra jinnicha liqimse kun Umar Suleymaan fa akkanatti galgalaa ganama dhufanii taphachiisa jeneraala kenna jechaa gaafa iyyisaa turan san haajii xinxalaa nyaachifatee ta'a ture jechuudha hin dubbadhu xiqqashu suuta inneetuma baatii takka keessaa dhufnee qawwee dha'u ture jechuudha baatii lama sadii keessa amma garuu yeroodha kaampeen goonaa jechuudha amma booda tana booda dhugaan isiniin ja'a waan feete deemmatuuf kijibaa wal keessa makin garuu deemmi kee deemmatiitii isaa ta'a jechuudha hin kijibin walitti hin makin dhugaa dubbadhu du'i akkuma dur abbaa dhugaatiif hin jetee dhugaa dubbachaa deemtu ammas dhugaa dubbadhu du'i kaalkulee godhi deemi if gaafadhu ciisiiti maaliin godhu jira jee if gaafadhu sa maaliin godhaa jira bar dignity waan jaamu takkaa jira faranjiin dignity jettiin beeyta ilmi namaa kun addunyaa kanarra waa if gaafata amata meeqaan jiraadha umrii tiyarraa meeqaan naafeetti kaalkulee goota waan mataa keessa rabbashu waan seenaa si boodaa fee ilmaan keetillee mataa jeequ maatiin ta'e gosti ta'e firri kee itti qaanfatu daleeyde ifis hin xiqqeessin namas hin xiqqeessin sigala so kanaafu let's calculate waan goonu keessatti if gaafachaa deemuu qabna oromoon tun let us calculate saqoy warri dura dursoo saayilantii East Africa mee warri arraan tana masqala fi baandiraa Itoophiyaatiin akkanatti dhaabbatan huttutun Oromiyaa irratti maaliif maqalee keessatti hin rabbashine walaayitaa dhaqanii maal rabbashine maaliif Sidaama dhaqanii rabbashine Affaar Somaalee dhaqanii maal rabbashine why only in Oromiyaa why tana if gaafadhu if deebisi sigale so kanaafu nuti ammaan tana kana booda wanni guddaan if gaafattan ummanni muslimaa dimtsaachini sama sagaleen keenya haa dhagahamtu jedhee iyyaa ture sun mallas zeenaawi waggaa dhibban bulchaa ammaan booda namni xiyyitii sagalee xiyyitiin dhageessan jee sun warri waan san balbalatti dhahe balbala warri sagalee muslimaa dhaweessan qeerroon irraa fuudhee immoo dhiitichaan dhawee cabsee seenee san arraan tan ammoo jeebi'eetiin ummata kana gabrummaa jala deebisaa yoo jette kaalkuleeshinni keessa roongiidha summii dhugaa jirtan summiin dhuudan tun machiin isin keessa jirtan tun isin hin baaftuu jechaa jirra jechuudha machooytanii jirtan machii keessaa baha by enemies haruma feetan qotta nama naan deema na bulcha naaf taaja'u poostaan osoo hin taane
fedhiidhaan qe'ee fi keessa akka kutatti akka godinatti akka aanatti namuu if keessa ijoollee qeerroo dhiigan qabne ni ari'amuu qaban hundi si ari'amuu qabdi warri amma siistamni korraapshinaan taa'u kun ka'uu qaba siistamni dachiita kan nama torba gurguratu siistamni gubboodhaan guutame siistamni harkamu miilaan dhufte jiru siistamni agaazii wajji dheengadda ijoollee qeerroo teenya kararra fixaa ture harki isaa ilmaan ijoollee qeerroo teenya istiriit irratti kilaashiin ajjeese baatu warra aangoorra tattaa'aa jira maaliif ittiin sodaachisuuf jechuudha abiyyi guddicha fuudhee achi faayidaalamuu simee ashabbir dammallaash kana gurguddaani godha isaan immoo warra harki isaanii qulqulluun tahin tokko akka abbaan abdii ilmaan abbaa abdii keessa haa gubatu abbaan kiyya kajee akkasiisa wali guuratanii afaan oromoo dubbatuu fi tokko hagaraan isaa dura dhalate wali qabatanii jara kana ergataa jiran jechuudha jara kanaani biyya tana fuuldura deemna haarawatti Itoophiyaa jaarreeti deemna way abjuudhaan dhadhaan dhuginaa isinin jaajitin dhalan abjuu ummatan beeytan ummanni muslimaa isinitti hijaayee jira abiy dhaggeeffadhu akka feete laal wali guurrachaa oole abbaa feete ummanni muslimaa sitti hijaayee jira oromoon sitti hijooytee jirti sidaamaan sitti hijaayee jira hadiyyaan sitti hijaayee jira agawiin sitti hijaayee jira arraan tana agawi kasagalee isii dhageesse OMN'dha qimaanti namni sagalee isaanii dhageesse osoo amaarri cunqursu namni sagalee isaanii dhageesse OMN'dha arra OMN'n if jaaree jaarameeti arraan tana dimokiraasii biyya sanarra ijaaruuf galgalaa ganama deema jechuudha so kanaaf dhaamsa dhumaa abiy tun ergaa bareedduu sii qabdi bu'aa sii qabdi dhaggeeffadhu itti yaati karaan tokkichi si baasu karaa nagaati kana achi yoo hokkoraan hin deemaa diraamaa akka mallas nu qaraasanii deemnoo jette this drama is not gonna last long biitti sunis ummanni achuma jiraata biitti karuu hundeetu ummanni achuma jiraata biitti as jira garuu siistamni ni bada siyaasaan ni bada addunyaa tanarraa ni dhalata ni du'a kana arraaf hagana isinii fidee jira jitiin xalaan sheer godhadha isiniin jaaladha yeroo gari akkana suuta haasoo bara yoo suuta dubbattan namni isin dhaggeeffata waan mimmi oytu oduu keessa fida khofla seeqa suuta dubbadha hin jarjarina namni attention isii kan ogaa suuta dubbat faranjitti takka naan je when you speak loud when you scream people hate you people run away from you but when you speak slow when you speak soft people pay attention gaafa ati softly dubbachuu eegalte ummanni attention isii kan maal jechaa jirta siin jaa si dhaggeeffata gaafa itti iyyite gaafa mana kana sossooste gaafa quba kana iskiriinii dhiibde ummanni si dheessa dhufe jaamaraataan bar jinnii keessaa iyya siin jaanamni maali qoo jinnicha akkam jinnicha abbaa murraa jaan santu keessaa iyyuu jira jeetu ummanni jinnii san keessaa baasaa jeeti talaan dhufe so kanaafuu isin gaarraaf guyyaa gaarii halkan gaarii isiniin jaa walit deebina viivaa isiniin jennee jira jabaadha haa warri arsiillee warri ilubbaabur gootawwan ilubbaabur gootawwan jimma wal kakaasa ID baafadha taana duubatti hin deebinu kaardiin nu harka jiru biddeenni qicamuu deemu biddeena filmaataati diraamaa isaanii kanas akkanuma kashafsiisa irra aanaa deemuu qabna jechuudha kana arraaf hagana yoo isiniin jee isinii gaha guyyaa gaarii halkan gaarii isiniin jaa hajii xinxala